Yeroo baay'ee mana yaalaa gaafa deemnu fincaan gaafatamna. Kun maaliif jettanii yaadanii beektu? Garuu hundi keenya waan kana gooneerra jedheen yaada. Hakimoonni ka fincaan gaafataniif callisanii miti. Waan irraa dubbisan qabu. Kanaafidha mitiiree namni baratee bobbaarraa dubbisa ka jedhamuuf. Kana callisnee miti kan kaasne hariiroo halluu fincaan keenyaa fi fayyaa keenya gidduu jiru isinitti himuuf deemna. Qaama keenya keessaa dhangala'aan hin barbaachifne karaa fincaanii ba'a. Pirootiinii erga daakamee gara naayitiroojiiniitti jijjiiramee gara alaatti kan ba'u karaa fincaaniiti. Yeroo baay'ee halluun fincaanii kan bishaan fakkaatudha. Haa ta'u malee yeroo tokko tokko bifa keelloo, diimaa fi halluuwwan biroo ni qabaata. Garuu halluu isa kamtu sirriidha? Kamtu rakkoo fayyaa qabaachuu keenya agarsiisa? Waliigalatti halluun fincaan keenyaa waa'ee fayyaa keenyaa maal nutti agarsiisa? Halluun fincaanii bishaan qulqulluu fakkaachuu taansee kan noormaaliidha jedhamu yeroo baay'ee halluu keelloo. Yeroo baay'ee fincaan gosa halluuwwan keelloo qabu naga qabeessa jedhama. Kunis hanga dhangala'aa qaama keenya keessa jirutu murteessa. Yoo hangi dhangala'aa qaama keenya keessa jiru baay'ee gaarii ta'e fincaan qulqulluu ta'a bishaan fakkaata. Yoo immoo dhangala'aan qaama keenya keessa hir'atee jira ta'e fincaan keenya halluu keelloo godhata. Akkasumas keelloo gara burtukaanaatti halluu akkasii godhachuu danda'a jechuudha. Kun kan agarsiisu hanga dhangala'aa qaama keenya keessa jiru yeroo bishaan dheebonnu halluun fincaan keenya keelloo ta'a. Halluun fincaanii keelloo ta'uun hammi bishaan nuti dhugne yookiin dhangala'aa nuti fudhannee ga'aa akka hin taane mul'isa. Garuu maaltu halluu fincaan keenya gara keellootti geeddara? Ogeessi fayyaa akkas jedha. Halluun fincaanii egaa yeroo bishaan qaama keenya keessa irra ta'anii keelloo ta'u seeloonni dhiiga diimaa erga hojii isaanii xumuranii qaama keenya keessa kan isaan ba'an karaa bobbaa fi karaa fincaanii. Seeliin dhiiga diimaa tokko ji'a 3 qaama keessa hojjetaa erga ture booda erga dulloomee booda kan inni qaama keessaa dhabamsifamu karaa fincaanii fi karaa bobbaadha. Yeroo dhabamsifamuuf jedhu immoo hemoogiloobiiniin qaama keessaa dhabamsifamuuf yeroo jiru gara biliruubiniitti yeroo itti jijjiiramu jira. Biliruubiniin kun immoo yeroo fincaaniin ba'uudha kan halluun fincaanii keelloo ta'u. Qorichoonni hedduun halluu fincaan keenya gara halluu burtukaanaa fi gara keellootti geeddaruu danda'u. Yeroo fincaan keenya halluu diimaa qabaatu rifachuu dandeenya. Ofii fincaan keenya halluu diimaa qabaate jechuun waa'ee fayyaa keenyaa maal nutti agarsiisa? Halluun fincaanii diimachuun fincaan sun dhiiga makachuu agarsiisa. Dhiigni kun ammoo ujummoo fincaanii isaa ta'uu kalee fi kutaalee qaama keenya biroo keessaa karaa fincaanii kan ba'aa jiru ta'uu danda'a. Dhiigni kun baay'ina isaa irratti hundaa'uudhaan diiminni fincaanii kun garaagara ta'uu danda'a. Yoo baay'inaan dhiiguun jiraate halluu wayiin diimaa fakkaata. Dhibeewwan akka cirracha kalee, kaansarii fi madaa ujummoo fincaanii akka fincaan dhiiga makatu taasisuu danda'u. Haa ta'u malee garuu kan nuti dagachuu hin qabne yeroo hundaa fincaan kan diimessu dhibee fayyaa miti. Takka takka qorichoota adda addaa nuti liqimsinu kan mana yaalaatiin wajajamu kan liqimsinu nyaata nu nyaanne fakkeenyaaf nyaata nu nyaanne keessa hundeen diimaa yoo jiraate soorata nuti sooranne keessa wanta nuti dhugne keessa wanti fincaan diimessan tokko tokko jiru kun egaa yeroo muraasaafidha guyyaama sana qofaaf yeroo dheeraa namarra turraan kun rakkoo fayyaa agarsiisa. Haalli kun yeroo baay'ee nu mudata osoo hin taane darbee kan nurratti mul'atudha. Yeroon kun yeroo itti gara mana yaalaa deemnee ogeessa mariisisuu qabnudha. Halluu wayinii fi siddisaa yookiin parpil fincaan keenya keessatti mul'annaan dhibee akka qabnu beekuu qabna. Kanaafuu gara mana yaalaa deemuun hakiima mariisisuutu gorfama. Fincaan bifa wayinii kan inni godhatu dhibee fayyaa porfaariyaa jedhamu yeroo nama mudatudha. Dhibeen fayyaa kun yeroo qaama keenya keessa hangi pirootinii porfaariyaa jedhamu yeroo kuufamudha. Pirootiniin kun seelii dhiiga diimaa yookaan hemoogiloobiinii oomishuu keessatti gahee guddaa qaba. Yeroo humnaa ol kuufamu fincaan halluu wayinii godhata akkasumas gogaa fi sirna narviillee kan miidhudha dhibeen kun. Inni garbiraan parpil yeroo ta'udha fincaan hamaraawii isa jedhama. Inni kun dhibee parpil yuuriin baag sindireem jedhamu kan dhufudha. Kun yeroo namni ta'e ujummoo fincaanii keessa gommaan yookaan tubboon galee fi karaa sana fincaa'u karaa sanaan immoo infekshiniin baakteeriyaa yeroo uumamu halluun fincaansaa parpilii ta'a. Kanaaf wanti kun jiraannaas dhibee fayyaa agarsiisa jechuudha. Walumaa galatti gorsa ogeessa fayyaa kanarraa kan hubannu fincaan keenya halluu bishaanii yoo qabaate yookiin immoo xiqquma gara keellootti yoo geeddarame rakkoo akka hin qabnedha. Yoo keelloo gara burtukaanaatti siqu qabaate ammoo qaamni keenya dhangala'aa gahaa dhabee yookiin bishaan dheebonnee jiraachuu agarsiisa. Magariisa, diimaa fi cuquliisa taanaan garuu halluu waan nuti soorannee ta'uu danda'a. Ta'uu baannaan dhibee qabaachuu keenya mul'isa. Halluu bishaanii fi keelloon ala taanaan ogeessa fayyaa mariisuun dirqama ta'a. Maraafuu daawwattoota keenya viidiyoo kana ni jaallattu jennee abdanna. Erga jaallattanii laayik godhaa, yaada keessan koomentii keessatti nu beeksisaa. Viidiyoowwan akkasii dhimma fayyaa irratti xiyyeeffatan argachuudhaaf YouTube keenya sabiskiraayib godhaa jenna. Nagaatti.